Keenyarraa jalqabuu keenyaan dura akkuma beekamu na jajjabeessuun dirqama waan ta'uuf subscribe, like yoo hin goone ta'e like, share gochuudhaan viidiyoo kana jalqabuu dandeenya jechaadha. Har'a kan ilaallu daataa teelegiraamiif binne yookaan immoo yuutuubiif binne yookaan immoo instaagiraamiif binne akkamittiin appilikeeshinii kana fayyadamnee akkamitti sooshaal miidiyaa hundaaf akka nuti itti fayyadamuu dandeenyu ilaallaa jechaadha. Fakkeenyaatiif yoo paakeejii teelegiraamii GB tokko binnee GB tokko sanaan akkamitti tiktookii, instaagiraamii, sooshaal miidiyaa garaagaraa akkaataa itti fayyadamuu dandeenyu waliin ilaalla jechaadha. Na hordofaa waliin haa ilaallu. Appilikeeshiniin kun pileestoorii irra waan jiruuf pileestoorii irra galleetu pileestoorii irraa BD Net VPN jenneetu appilikeeshinii kana dura buusna jechaadha. Ani duraan buusee qabuuf abdeet naan jira. Abdeet godhee tanaan gara appilikeeshinii kanaatti seenaa jechaadha. Erga appilikeeshinii kana buusnee booddee akkuma beekamu paakeejii binnaa jechaadha. Paakeejii kana yeroo bitutti teelegiraamii qofaan fayyadamuu danda'a. Garuu appilikeeshinii sana yoo fayyadamne akkamittiin akka tiktookii, instaagiraamii fi yuutuubii fi sooshaal miidiyaa garaagaraa akkaataa itti fayyadamuu dandeenyu sin agarsiisa jechaadha. Paakeejii koo biteera. Ergaan paakeejii kana bitee booddee gara appilikeeshinii sanaatti deemaa jechaadha. Appilikeeshinii sanan bannaa. Saniin booddee appilikeeshinii sana bannee kaanee wanti nuti goonu wanti jalqabaa appilikeeshinii sana VPN sana sirreessina jechaadha. Appilikeeshinii kana ergan banee seenee booddee neetwoork kan jedhu jala seennaa jechaadha. Neetwoork kan jedhu jala erga seennee booddee paakeejii nuti binnee erga tuqnee booda duubatti deebinee start jennaan jechaadha. Start jennee kaanee yeroo halluu magariisaa kana nuu fidu sooshaal miidiyaa hunda fayyadamuu dandeenya jechaadha. Asitti kan hubachuu qabdan garuu yeroo VPN fayyadamnu sooshaal miidiyaan tokko VPN sooshaal miidiyaan hin barbaanne jira. Fakkeenyaatiif amma yoo yuutuubii chaanaalii qabdu ta'e VPN kanaan yoo fayyadamtan yuutuubii sana yuutuubiin chaanaalii keessanii sin jalaa cufamuu waan danda'uuf VPN akka fayyadamtan hin gorfamu jechaadha. Kanaafuu kana fakkaata viidiyoon keenya har'aa. Galatoomaa like, share, subscribe gochuu akka hin daganne nagaan naa oola.